Akkuma tasaa dhufee walirra oole hundumti isaa idduma iddootti jechuudha akkuma isaatti walii qabanyee uma gaggeeffachaa jirra. Baga nagaa dhuftan jabanni Waaqayyo bara baraan jiraata. Booddee bal'inaan namootaan galateeffachuu qabu baay'ee waan jiruuf booddee sirriitti tokkoon lama hidhee galateeffadha. Ammaaf garuu daqiiqaa xinnoo Waaqayyo waliin waaqessinaa. Waaqayyo isin haa kabaju. Jabanni Waaqayyo bara baraan jiraata. Ameen. Haleluuyaa. Uloota keenya harkaan walitti rukutaatu gara kanatti naasimadha. Haleluuyaa. Faarfattoota jaallatamoo akkasuma Bootii Wangeelaa, paastaroota, raajota, keessummoonni gurguddoon iddoo kanatti argamtanii cidha guyyaa irraa kana waliin kabajuuf gara kana dhuftan hammallee irra deebi'een jedha Waaqayyo isin haa eebbisu. Harka keessa walitti rukutaa gooftaan haa galateeffadhaa. Akkasuma booddeellee kaasuun koo hin oolu abbaan koo tarree wataree irra iddoo keenya jira. Tarree wataree duubuma koo dhaabbatee inni jilbaan na gargaara malee miidiyaatti baheen beeku akka koo har'a yoo carraa jiraate daqiiqa lama waa hin dubbachiif ta'ee yaada hunda keessa Waaqayyo isin haa eebbisu. Haleluuyaa. Gooftaa waaqessu.
ani kuni, ani kuni.